Ashamaa harka fuune daawwattoota ardii miidiyaa neetworkii har'aan tana gootota gara 14 gaan tokko isin biraan gaa na dhageeffadhaa na duukaa tura warri haara dhuftanis sabiskiraayib follow godhaa. Jechoota gootota Oromoo ofumaa dhamaatu malee ana raassaasni nan danda'u agarii tulluu gabbummaa irraa duuti bilisummaadha ilmoo qilxuu. Garbummaa hiddaan buqqifna dadhabnu ilmoo itti guddifna jeneraal Waaqoo guutuu boolla yookiin goodaa tokko keessatti si'a lama hin ciniinnamin jaarraa abbaa gadaa duuti koo du'a goototaati dhiigni koos dhiiga tasaa dhangala'ee miti dhiiga saba kiyya bilisoomsuuf lola'eedha Maammoo Mazammir. Akkas ta'ee dubbiin keenya bofa eegee qaban hin citti gadhiifnaan itti lixxi Hayilemaariyaam Gammadaa. Garbummaarra du'aan filadhee kanaaf fincilee daggalatti gale Usmaayyoo Muusaa kan keessa beekuuf lolli tapha Abishee Garbaa. Jeedala ta'ee waggaa 100 jiraachuu irra leenca ta'ee aadee du'uu naaf wayya Huseen Bunee. Namni kaayyoo isaa hin beekne bishaan gabatee irraati gara argetti jallata eebbisaa dunyaa. Lubbuun gaafa dhalattee duuti du'a sodaa haqarraa hin dabin Haaji Aadam Saaddoo. Ummanni Oromoo barachuu qaba lammiin barate ammoo mirgaaf falmachuu danda'a. Jeneraal Taaddasaa Birruu. Aggaamanii dhiisuun diina ofitti cimsuudha. Angaatoo Caalaa. Bilisa ta'ee dhaladhee bilisaan jiraachuu baadhus bilisummaa kiyyaaf qabsaa'ee du'uu irra humni tokko na dhoobu hin jirus hin jiraatus. Injineer Tasfaawun Camadaa. Har'aaf ka qopheeffadhe jechoonni goototaa 14 ta'an kan isin biraan ga'e kanuma. Warri ardii miidiyaa neetworkiitti dhuftan haaraa kan dhuftan obboloonni haaraan sabiskiraayib laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Waan na faana turtaniif galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa. Hanga qophii biraatiin kan dubbiste irraa isin biraan ga'uuf nagatti.